Tole nagaan waaqayyo waaqa jiraata iddoo jirtan bakka jirtanitti isiniif haa baay'atu jirtu ani nagaa kooti. Badee jira isinirra baduu samuun saati jaalamaa mandee dhugaa waaqayyooti. Yaa wifi gargar kuteen jira isa kan mana nan kutee kan harkaan bitadha jedhee yaa oddoo nama jiru walisoo jechuudha torbee tokkoon dhufaa yeroo nani gaafadhe hin jiru jedhu nan baqaanis wanta hin ta'e dhuga isarraa fagaadhe isin hin jedhamee isin akkam jirtu ani nagaa kooti deebi'e kamiifuyyuu walitti deebine ijoolleen haala jirtan biyya ormaa keessa jirtan akkam jirtu ani nagaa kooti isin hin jedha viidiyoon tokko isin qaqqabinatti fagaate gargar citeetoo isin hin qaqqabin jechuu kooti ergaan mana haaraatti galee viidiyoo sana waraabee gadi dhiisee otoo hin xumurin otoo seeviin godhin wifi irraa haalaan fayyadame waan ta'eef adda citee jechuun badee ani viidiyichi deebi'een immoo bilbila keessaa dileet godhee kanattiin badeen isiniin jedha yoo qacam godhee immoo lammata isiniif nan hojjedha viidiyoo lamanna yaalaa badee bare nagaraachin laa እና ማንቻ ክኖ galee jira asitti doduraaniin dhiisee yeroo biraa keessa isaa haala isaa isinitti nan agarsiisa rakkoo hin qabu jechuudha garuu ammaaf mana kiraarraa amma tokko isa jedhamu yaanne baay'ee mijataa yookiin namatti tolee miti garuu akka mana kiraa sana miti waan ta'eefin kana filadhe isiniin jedha kanaga booda isinii viidiyoo nan godha xiqqoo isheeti as galee jira garuu gaariidha mana jechuun namni isin hin dhiphefne yoo ta'e bareedduudha maaliif mana kiraan eenyuun baay'een keenyan beekna baay'ee ulfaataadha haalitti fayyadamtanii sanumaa namni waan baay'ee fayyadamu tokko fa'i yeroo gubbitti galee namni hin jaalatu bishaanitti baay'ee fayyadamuun na barbaade maal baay'ee ulfaataadha isa kanarraa ani mana kan biraa iddoo biraa maddeedhuma daqiiqaa 20 makiinadhaani baay'ee mijataa fi bareedu iddoo sanatti galuu anatti dhiise malee mijataa akka waan firii jechuudha kan koo jechuudha na kamiifuu iddoo waaqayyo nama teessisee iddoo waaqayyo nama jiraachisee akkaataa inni nama jiraachisetti jiraatu kana baraa deemaadha kanaaf isiniin jedha egaa yuutuubii kootti amma nan deebi'a boru wifi chanan bitadha sana booda yeroon viidiyoo jedhe yeroo hundumaa kallattiidhaan dafee gadi nan dhiisa yaada maaliif amma iddoo wifi yoo deemta nama kaafee minaamin viidiyoon sa'aatii 2 minaamin asinitti fudhata achimmoo naanta xumur amma ni seef godhatu yoo antarii immoo waan ta'e biraa deemuu hin danda'a bakka baay'ee ulfaata kanattiin baadeesi kamiifuu amma deebi'ee nan hojjedha boruu naa dhufa waan ta'eef seeraan itti fayyadamaa kana boodan isiniin jedha xiqqoo shimee isinitti nan agarsiisa viidiyittiidha iddoo kam akka ta'e maal akka ta'e isiniin jedhaga viidiyoo baay'ee hojjedheetan narkaa badee innaa ijoolleen na dubbisaa turtan asumaan addaan turre waan ta'eef wal dubbisuurraa walirraa fagaanne waan ta'eef isin deddeebi'aa na dubbisaa karaa immoo karaa waatsaappii karaa duraan na dubbisaa turtanii jechuudha na dubbisaa anis waan isin dubbisuuf hin qaba isinis waan na dubbiftaniif qabdu waan ta'eef na dubbisaa baay'ee waan ani fagaadheef eenyutti maal akkanaa ta'e maal yoon irra deebi'ee dhaggeeffadhe yookiin deebseef malee gaafii na gaafatame yookiin yaada naaf kenname tokko irra deebi'ee dhaggeeffachuun natti ulfaata kana booda isin na dubbisaa ijoolleen tokkoon keessaan seenaatiin isiniin jaa firii ta'aati innaa akkasiin isiniin jedhamu biyyi kun kana fakkaata ani amma irraatti hojiin jalqabne baay'ee tokko ulfaata dhugaa waaqayyoon isiniin jedha akka yaaddanitti wanti biyya lafa tokkollee wanti mijatu tokko hin jiru haa ta'u garuu akka eeyyama waaqayyootti jiraattu
ani gin hojiin ala guyyaa tokko illee nan taa'a jedhee yaanne akkan dura dhufe illee nan boqadha jedheen ture. Sana booda dideen harkaa fashalaa'ee harkifatee garna garasiini waan xixiqqoo hojjedhurraan kan hafe wanta ijoo guddaa tokko godhee hojjedhin jiruun isiniin jedha. Waaqayyo immoo guyyaa qaba akka nuti karoorsneetti miti iddoo ga'uu kan dandeenyu akka eeyyama waaqayyootti waan ta'eef jechuudha. Annaa baay'ee irra deddeebitanii ijoolleen baay'een gaafina gaafattan fa'ii qabdu yeroo baay'ee jechuudha. Isas irra deebi'een koomentii keessan ilaaleen isinii deebisa malee. Dhiifama iddoodhaan inni gargar kute. Kanaaf koomentii keessan ilaaleen yaada isin gaafattan minaan akka haaraatti ji'a tokko fixeeraa jechuudhaan ammada online irraa fagaadhe waan ta'eef wanta baay'ee hojjechuun qaba wanta baay'een qaba dhugaan isiniin jedha garuu waan baay'een irra dabarsee isin karoorsitanii wanta ta'u tokko waan hin jirreef wanta waaqayyoon hin jenneen ala waan isiniif hin eeyyamamne nan dandeessu hin hojjeta yeroo hojjettan amma isinii qaqqabsiisutti jechuudha. Waan baay'ee yaade garuu yaa guutaan dandeessaan Kiristoos waan ta'eef kadhachuudhaan ni caalani. Kanaaf gaafii keessan garuu baay'eetu jira koomentii jala namni keessanis galtanii kan na gaafattanii gaafii isa wal fakkaatu baay'ee isaarratti hundaa'e deebisiniif nan laadha gaafii keessanii fi ijoolleen baay'een karaa imootiin caalatti karaa hawaasa kan na gaafattanii. Kanaafin isiniin jedha hundaafuyyuu isiniin jedha. Guyyaa tokko immoo dhuftanii wajjin haasofnee teenyee na laaluu dandeessu na baruu dandeessu jechuudha. Eenyu akkan ta'es guyyaa tokko yoo gaafii illee qabaatan karaa kana kamiifuu waan gaarii yaada waan gaariidhaan deema guyyaa isinii barbaachisetti waaqayyo isiniif raawwata. Baay'ee yaannaa nuti kan guutu garuu waaqayyoodha. Dhugaa baay'ee yaada karaa kamiinuu jechuun hojiis barree waan ta'eef namni ala deemne hojii jenna otoo san hojjenne ittuu fashalaa biyya keessatti karoora akkasii baay'ee ulfaata. Ansiruma yoo hojii kamirraayyuu waan ta'e baay'een akkanatti fagaadha akka yaadee dhufettis miti kan ta'ee jiru jechuudha. Inni akkasiin isiniin jedha. Waaqayyo beekadha hundaafuyyuu. Isin immoo maatii koo warri taatan mees jajjabeessina akkuma ati duubatti haftettis sifaan ammoo jira warri jettan ammas seenaa subscribe share like godha viidiyoo koo ilaala amma dhumaatti na biraan hafinaan isiniin jedha. Warri haaraa taatan seenaatii subscribe godha warri duraan nafaana taatan yaada qabdan waan isitti dhagahame naa barreessaa turtan keessan seentan immoo yaada gaarii naaf kennaa turtan baay'ee galatoomaan isiniin jedha. Namni yaadaan kallattii baay'eedhaan kan nama gargaaru waan ta'eef wal bukkee dhaabatanii wal gargaaru yaadaan minaamin bareedduudha. Ani waa'ee gargaarsa baay'een dubbadha garuu an namarraa takka gargaaramee hin beeku dhugaa waaqayyoon isiniin jedha. Garuu otoo ta'ee jedhee san yaaduu yeroo baay'ee jechoonni koo isa keessa jira. Irraan deddeebi'a jechuudha jechoota akkasii. Garuu an barbaade takkaayyuu namarraa fayyadamee hin beeku dhugaa waaqayyoon. Tarii namni nani godhee fi namni nani gargaare namni nani jedhe surmaayyuu kan koo karaa biraatiin deebi'a. Yoo karaa amma karaa kanan finnu dhugaa karaa bakka ammeenyaa wayiitiin naa deebi'an asiruma jechuudha. Garuu ani kanan nama sanarraa argadhe kana jedhee namaan jechuu hin danda'u. Na akkasii hundaafuu maaliif isin jedhee duubatti haftee ishiinii
baay'ee viidiyoo sirrii gaarii baay'een hojjettu yoo jechuun dafteen hojjettu yeroo hojjettanillee duubatti namina nafaana itti fufaa na gargaara yaadaan daawwannaadhaan ijoollee ashir gochuudhaan isiniin jechuu barbaadeen waan biraaf miti kaniin kana keessa galee kana isiniin jedha kana booda dhugaan isiniin jedha ayyaanatti deemnaasi waan baay'eetu jira amma firiidha iddoo kan kootiitti isiniin jedha mana kootii waan ta'eef wanti na dhibbisu wanti jiru kana booda firiidha viidiyoo baay'ee wajjin laallaa mijataadha waaqayyoon eebbifamu inni karaa nuti hin jenne tontaan karaa ofii jedhe mijeessu kanaaf isiniin jedha isin ammasitti immoo nafaana ta'aa na jajjabeessa isiniin jedha yaadaan gaafii qabdan na gaafadha yaada qabdan na barreessaa dhugaan isiniin jedhama dhimma ittiin qabu kanaan isiniin jedha waan nafaana turtaniif baay'ee tokko galatooma viidiyoo baay'ee gaarii tokko wajjin hojjanna nafaana ta'a na biraan badina